osoo waan saffii duraa keessa rabbi kaa'e beeytanii osoo hixaanuu kan walii hirtan ta'e hixaa buuftanii hixaa saniin argattan jedha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Warra ala tataa'u kaa akka waan dantaa ajri irraa hin qabne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala saffi al-awwal. Warra saffii duraa irra salaatu rabbiif malaa'ikaan salawaata itti buusan jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Sadarkaa guddaa qaba. ما يزال الرجل يتأخر نمني سفي دراك نرى بقتي هنهفو جدا حق ربي رحمة في الرئيس أري أدي رسول ربي سفي دراك أنا بقته دبتسكو صلاة كنيوان أفو أبو جمعة كنيوان أفو أبو سفي دراك أباتو الرتي حافيو بولولو سردم الرتي دباء أفون رحمة ربي إرى دبتنا مركسان فجر الرسول صلى الله عليه وسلم توك دقنقروتك يا جمعة كيسا مس جمعة كيسة تعني هاسه ويت إمامني من بر ربه خطبة قولوا نما والوقت هاسه جرى دنت مثلا كم والوقت هساس هاسه من أجا كان تقف مسجدك يا ستي أدب أقول من برباتش سادة حرام جت في متوان جرينة تكتكو مسجدك يا ستي هاسون حرام من قبل قروا أدب فينتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري صحيح بخاري كستي صلاة صبحي بودس رسولها في صحابان تتيني وان در جاهلية كستي دبرسيني تاتي وان مدنو أددا كافنين بمحمد همنا ويتنو تكفر لسان منسيقة تنير حرام ما قبا يتشم تأسي هدين نكون كهيم ركون قبو وان توتا سفوج أبسو أملج أبسو وان توتا انتالي كويتا ألتو هاسون هنتان مسيدة كستي هاسون ساقلي الكاسون walitti lallabuu walitti wacuun dhorkaadha. Garuu waan tokko tokko qabxii gargaraa namni waan isaa wal qabatu qabxii tokko tokko kaasee haasoon dhorkaan qabu. Garuu guyyaa Jum'aa wayita imaamni minbara irra bahe haasoon dhorkaadha. Jum'aa si harka balleessa ajri Jum'aa. Nama haasa'u jira dogongora shari'aa islaamaatti dhorkaadha. Nama imaamni dubbise keessaa baya. Nama imaamni dubbise haajaa wahiitiif yoo imaamni dubbisee akka inni dubbatu irraa barbaade yoo dubbate ajirni isaa harkaan badu rasuula rabbii irraa dhufe waan ta'eef sallallahu alaihi wasallam. Ammas dogongora guyyaa Jum'aa keessaa nama ceekuu namarraan tarkaanfatu jira. Saffii duraa qabadha jedhee kunillee bira dabarsee kun biratti duubatti taree kun duratti tare. Akka Hasan al-Basrii jedhe shayxaanni kun yoo khayri irraa si harkisii duubatti harkisee dadhabe dura si dhiiba jedhe. Haga namni mihraabaan bahutti masjida kana duraan seenee mihraabaan bahee tarutti salaata kana si kaasee salaata ni Muhammad salaatiin beekne fa'a salaata. Diinii kana duubatti harkisee si dadhabe dura si dhiibee gara si baasa jedhe. Hasan al-Basrii rahmatullahi alayhi. Inni biraa أكما نمتج قدار رسول ربي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يتخطى رقاب الناس يكون مرة أن تركن فتاة في قرى رسولاتي رسول اجلس فقد آذيت الناس لرسول نما دررت قتاء الناس لرسول نما دررت قتاء رسول ربي قتاء إني دكون قروتك ويا جمعة كيس أمس بعد أذان لما فاتي bittaa gurgurtaa yookiin suuqii ofii gurguruu itti fufu keessatti warroonni Jum'aan isarratti waajiba ta'u ta'ee guyyaa adhaanni Jum'aa lama adhaana duraatii fi adhaana boodaa yookiin adhaana khutbaan itti aanu jechuudha. Kaayiga imaamni minbarra ol bahee khutbaa godhuuf adhaanni godhama. Adhaanni lammaffaan godhamnaan bittaa gurgurtaan haraama. Bituulleen haraama, gurguruulleen haraama. keessatti warri balbala masjidaa dhaabatee si waa gurguru warri waan adda addaa gurguru carraa kana saamadha jedhe achi dhaabatee warra gurguratu dhorkaa isarratti haraama. Warri safara naannoo sanii koree masjidaa yookiin ulamaa inni naannoo san jirtan dhooguu qabdan. Wantoonni diin keenyaan faallaa waan rabbiin haraama godheen binassi min al-Qur'aan. وذروا البيع ظاهرة القرآن كيس ربي نصي ظاهرة نصي آية بكمتو إفهم ربي حرام قولي أزانا لما فابودا بالتاغر ورطان كن دوغن غورا قدار ويا جمعنا موت الدور أغر كسوكي إسا تنفجر كسومت تسوكي نانو مسيدا جرتو جرانا من ياو كان سامد لجل إسا أمبي وانغر دو آكرا فيك نغر دنيا فيك كل دوغن غورا أكسما دوغن غورا تقو يا جمعنا كيسا
bilbila wayita imaamni khutbaa godhu geemii taphatu feesbuuka fayyadamu miseejii namaa walii barreessu imaamni achi khutbaa godhasi dhoorkaa kunillee dhoorkaadha sharaa islaamaatti adaba dhabuudha kunillee. Inni biraa erga salaatan booda wal caccabsaan bahu akka waan qiyaamaan bu'e boombii wayii masjida keessatti darbanii kulliin namaa walirra bahee wal caccabsee yaa'itan osoo wayita dhufu akkasitti dhufee maal qaba. Waan hin beeku namni wayita makiinaa mannahaaraallee agartee takka takkaan seena wayita wayita bu'u immoo wal caccabsee bu'u akka waan dura bahuun kun tokkoffaa akka waan wayita imaamni assalaamu alaikum inni jedhe akka waan wal dorgommii fiigichaa jiru tokko lama sadi utaali akka waan jedhanii kanatti war utaalu jira wal caccabsee. Osoo yeroo san masjida cufanii gariin nama maskootii yaa'uun oolu gariin koorniisii buqqisuun oolu namni gariin. Eessa akka inni dhaquu hedduu hin beeku bakkuma inni deemu yoo gabbee asuma dhaabatu deema bara. Kun tokkoffaa kun dogongori dura zikriin jum'aa boodaa yookiin zikriin salaata boodaa tapha jum'aa illee tokkuma. Tan jiru immoo salaata jum'aa booda man sallaa namni guyyaa jum'aa raka'a jum'aa booda raka'a afur salaataa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam waajiba dirqama son taane sunnaadha. Ulamaa'ni yoo masjida salaatee afur salaataa yoo mana salaatee lama masjida salaatee lama mana salaata. Kanallee dhiisuu keessa jira utaalanii taruu. Inni biraa dogongorri jiru dogongora gara imaamman keenya gariirraa mul'atu. Kaa'ina man kaan abbaa fedhe man taane eba eenyumarraa dogongorri mul'ata. Al-Ma'suumu معصومني نبي وتكيسا أمتها كان كيسا رسول ربي قف صلى الله عليه وسلم إيجامان تكفمان أتشي أصلا من دوغونغور كم مجع ننجر كان كيسا واني دبي قبتي كان كاسو البعدين قيا جمعة دوغونغوري علماء كين الإمام من كين يغريرا ملأتو خطبة دير السنة خطبة دير السنة هجا صدركا أمتها مسجدة أريئو برقا يجرا haga namni sheetichi kun khutbaa dheeressaayu ol seenne hirriba qofa oofa ummanni hirriba haga wayita khutbaa mi'aawu takka argeen beeku amma namni gariin khutbaa wayita imaamni khutbaa godhu hirriba hagas mi'aawu jiruuti yaratti argeen beeku jedhe hatta tokko isaa khutbaa godhaa jiru akka haasaatti haasanii beeka inni rafee hillimni jedhee hirribni daaraa isa godhee inni manaam argu jire daarafee شيتشي خطبة من قراجر من برغ باجي قال له أبو ماذا كنت ترى في نومك ما أرقاتر منامك كيس الجنان إني أرى في المنام أني أذبحك إليه كسيقر وأرقاجر ليس كسيقل أما تنا منامك صورة فاجر سيقر آجر أرقير نمني صدركاغا إمام قرر أبرقه مناما رفينا من الربا كيس إمام قرر أبرقه هندو قرر قدان kanaaf namni khutbaa yoo gabaabse daqiiqaa 10 torbee keessatti torbeen kun guyyaa torba khutbaa daqiiqaa 10 khutbaa bareedaa khutbaa mi'aawaa saanducha bareeda saambusaa akka saambusaa qopheessitee akka saanduchaatti khutbaa bareedaa manni mirqaanaa mi'aayaa itti bashannanaa dhageeffatu yoo sodaa rabbii ta'e illee ka ummata qalbii sochoosu yoo godhe khutbaa ruuhii qabu lubbuu qabu hixaana itti makee qimamii itti buusee haasofni kun qimamii qaba. hixaan itti isa urgeessu jira cuudaaf naddii isa urgeessu jira sukkaara itti buusantu jira loomii itti cuunfatu juusii bareedduu takka cuunfee uummataa kenne guyyaa jum'aa maaltu bate torbee kana guutuu keessaa khutbaa daqiiqaa 10 saanducha bareedduu takka qopheessuu dadhaba dirqama namni achitti yoo muhaadaraa barbaade guyyaa biroo affeeruu qaba namni wal affeeruu qaba guyyaa sabtiin hin jira alhanni hin jira guyyoonni biraa bal'a jira guyyoo muhaadaraa barbaade fatwaa kennuu barbaade ولكن نمني هجا أن شيء مسجد كنا أنا ست صلاة dan sawi saja ma di suga heda namni gari yo sen wanin naso nungadu khutbah li bil chata tawqa baka dim ummat ar-rasa wa kamada ummat ar-rasa wa juruh al-umma wa ummat turbi kana kesa made sirakko di turbi kana kesa dufi wa umman beeku qab qabti wana daddarat lale damaqate wa ad-dunya kesa nan hajiru wasu ad-dunya ngutu wa aksarha softu wa siwa ka wa janaba asum sirrimiti
janabaa fi waa siwaa kaasuun shari'aa miti jechuu miti kan jedhaa jiru. Ka inni kun addunyaa waan birooti haasofti asii waan biroo haasoo dogongora kunillee. Kan namtichi jedhe namtichatu farshoo dhugee haraqee edaa akkuma haraqee dhugee mataan lafti zoortee namticha. Si nuti kadhu inni garatti isiin gara mataa hojjetti jedhee. Kan dhudhu inni garatti isiin gara mataa hojjetti jedhee haraqee edaa inni gara mataa ol baate inni gara gad dhugee. Lakki dunyaa waan biraatti jira. Addunyaa waan birootu mataa dhukkubsa. Khutbaa duniyaan quban qabne waan biyyi guutuun quban qabne osoo ol ka'ee manguddoon takka alif hin jenne waan san haasahuu danda'u irraa wayita haasamuun dadhabamu. Rakkoo uummanni itti jiru madaa uummanni itti jiru waan uummanni madaa'e waan uummata rukuti lafee uummataa ka miidhame. Uummanni isaa kana maalitti haajamaa? Shirkiin bifa jijjiirattee dhufaa jirti bid'aan bifa jijjiirattee dhufaa jirti aramaan uummata keessatti akka midhaan keessatti dobaan biqilutti biqilaa jira aramaan shirkiin uummata keessatti biqiluu jira shirkiin maqaa adda addaatiin maqaa sabboonummaa ammateessa maqaa adda addaatiin dhufaa jira shirkiin qabxii kanarratti qophaa'uu qaba warroonni jiha amantii adda addaa jiran duula adda addaa godhanii shira adda addaatiin amantii islaamaa irratti uummata barjaajessuuf hojjetaa jirantu jiru. Imaamni laabudda dardammaqaa ta'uu qaba. Imaamni waan uummanni itti jiru beekuu qaba. Ilmal waaqi'a waan asirratti hunda haasa'uun hin ta'u haga ta'e nama rabbi bira geesse haga ufaga tokko dubbadhe malee. Keessatti khutbaa dheeressuu keessa tokkoffaa mukhaalafaa lihadii nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faallaa haasaa wa rasuula rabbiiti. Nabi Muhammad haasawni isaanii gabaabdu. كثير الخطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة قاف قرأ النبي محمد حتى الصحابة قسم خطبة نسانية تنبير اللينجر تدونت في بعض الكتب وإن قال بعض العلماء أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النبي محمد إيسا بدين محمد وقاد قدمي وقاد قرآن أولو إيقا خطبة جمعة قلو إيقا لان تراني قالوا خطبة النبي محمد إيسا بدي مالف نقهود أبي ورجل إيها سوجرة ولكن خطأ بري فمجر ولمن هدون بري سنجر حتى في بعض حديث غريك ست اللي بيف حديثاتين صحابة اللي سنة أو دي سنجر خطبة النبي محمد قبابتو خطبة برهد خطبة من برسو تشوسي برودي بريدي بريتشي فلتئي هاسه قلبي نما كان أباسي ومني قبجلي ما إني أصلا أصف نما رفسو ما إني أصف دعوة نما رفسو ما إني كايون دعوة أمت الربا كاسو مو أمت رفسو دقون قرى قدارو دقون قرى قدار إني برا خطبة درسو كيسا ركني جرو أمني مسجني كنت قاعدة برسنتين صدمني أفرطمني وكين شنتمني ألت سلاة روبني كإساتي أدون كإساتي بيجي في دكان إساجيني نميل جلا كإساتي إسا إماما في ورك إسا إسان قبنا كيس جراني من طافي بريد رجراني قبنا كيس راني قاعد سجل جران وان إسان تنقل جرو وري ألا جرو أدون إسا فيت إيه يوم ما خطبان كن لمي أنما أسيك آماليش ومشيتي كن جرو تكون لقو أنما يوم أسيك أدوتنا يلان خطأ دقنقر رسول ربي صلى الله عليه وسلم بالجنة نمتجا إرّا بيكم سنمتجا إرّا نمني صلاة بريتشي خطبها سوى قباب سودان دعون بالجنة الرأي رسول ربي بالجنة بيكم سافي بالجنة سمو الرأي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان في خطبان مرفي كنيني بريدو لكب أمتا يالتو تن مرفي نما مرفي هوريتين مرفي فرداتين إلما نما ورانا الليمتي تقون قبض مرفي فرداتين إلما نما ورانا اللي تقون قبض وكان جروان أنجتش بربادوني بيكتو وان أمني مداهي وصو أمني دويدة قبطو وصو أمني دويدة جابي أمتا كنيني متا اتكنون أمتا لكبتا أولا وصو أمدني إجسا قبطو كنيني هركانا متكنون لكبرا متأولا كناف دقنقروتا جمعة كيست أرقمان مراسني هم يادت لي في هم نامولاتي كان فكاتا قويا جمعة قويا ألفاتا قويا كبجما قويا تيفنا كنني في أجري ربي را أرقانو قويا اتركتا كين يقرقارنو قويا حواسم ما كين اتجمسنو